badhaadhinaa qofa ijoolleen badhaadhinaa qoftu seena abbaa shulla agamma nam finne namni baay'ee miti welisa akka kadir martuu faa fiduu qabdan si galte welisa akka kadir martuu
yeroo baay'ee qeequmsa jawaaritti gattaa'eera weellisaa Kadir Martuu fa'a fakkeenyota obboleettii isaa akka Halloo Daawwee fa'arra akka Nuhoo Goobanaa fa'a isaan irraa akka fakkeenya fudhatuuf si galee kanatti aansee abbaa saartuudha Usmaayyoo Muusaa isin affeera maaliif Kadir Martuu obboleessa saartuudhaatillee obboleessa Usmaayyoo Muusaadhaati obboleessa Halloo Daawweedhaati si galtee Halloo Daawwee qaabsoo Oromoo keessatti gahee isiin beektanii kanaafuu yeroo ammaa kanatti weellisaa Kadir Martuu qeequma jawaar qofatti gadi taa'e jechuudha waa'ee Oromoo dagatee jira waa'ee obboleessa isaa Mustafaa Haroowee dagatee jira waa'ee obboleessa isaa Usmaayyoo Muusaa dagatee jira qeeqa jawaar qofa kanaafuu namoota baay'ee keessattuu ijoolleen badhaadhinaa sheer godha waanuma isin fayyadu ijoollee badhaadhinaati ani ijoollee girisaadhaan fedhu ijoollee badhaadhinaa guutuu isaaniitu ganaa nama 60 gana nama 100 waa baay'eedha Halloo Daawwee gargaarsa Dinquu Dayyaas waa hedduu jira jechuudha ijoollee badhaadhinaati ammoo kan barbaadu sheer godhi ijoolleen badhaadhinaa ijoolleen girisaa sheer gochuu hin beektu amalekee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtu harka keen fuudhu harki keetu danuu qaba siidhee bareedaba adeemu baay'een qaba har'a garuu murtii bafata feeta adeemu mutata osoo dhugiisi bamusuuta bakka gogolee sirraa isi fofoole sobaan qabu dhugaan gala kilomeetira sabaatama intala roode yeroo baay'ee kan Dideesee bakkaarroo bufkaana gidduutti fidde si gorfachuuf karaan kirma faate afaan gina faafate gararannee jireenya baraadeera namoota argee lafa barreesse nalaafisuuf alaafite gammuu kiritti kan jireenya gama nyaabaa guddee ta'ee fiidee barantoonni kootuula mul'ata sodaata kan qabu sabi koofallee otoo biyyasee hubadhe ati maamiidheef malaan mantis dubbitee dhugaan saba koo himaa hunda qabdi laallaa deemsa jaarraa tokkoon qoladhaa keessaa dhugaa dubbannee gana nama torbaatamu tawaasau sirba tanaan afaan banteen taa'in itti sheer godhu waan isin fayyadu ijoollee badhaadhinaa ijoolleen girisaas jala yaa argaa keessa ijoollee badhaadhinaa warri Abiyyi deeggartan sheer godha badhaadhina naannii intala kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomee jetti dhamaa kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomee jetti dhamaa nufi xabboo amalekee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtu harka keen fuudhu harki keetu danuu qaba siin harki keetu daba adeemu baay'een qaba har'a bakka feeta adeemu mutata osoo dhugiisi bamusuuta bakki gogolee sirraa isi fofoole sobaan gadu dhugaan gala kilomeetira sabaatama Dideesee bakkaarroo bufkaana gidduutti fidde si gorfachuuf karaan kirma faate gararannee jireenya baraadeera namoota argee lafa bahee sirriin wal ammeessee nalaafisuuf alaafite gammuu kilippee kan gargaraani gama nyaabaa waliin ta'ee fiidee barantoonni kootuula
bomba taayee warri jettan ani arraba keessanii fi si galte ijoollee warri Girrisaan isin yaamanni ijoollee badhaadhinaa yaame ijoollee badhaadhinaa gaggaarii jarra faarsuuf badhaadhina sirriitti faarsuuf badhaadhinni ammoo afaan qullatti hin faarsan baay'ee ijoollee baay'ee barbaada si galte naawwii jabalfaa abdishaa qurquraa mucaa aggaaroo si galte badhaadhina biraan gaa sheer godhaati abiyyiin biraan fa'a taayee faa bira hangaasaa faa bira si galte tanaafu abdishaa akkas godhi sheer godhi abdishaa aggaaroo sheer godhi isin faarsu jedha si galte isin sirriitti isin faarsu jedha sirriitti daddafa dibana tabbu haadhoo muuziqaan kun nama 70 irraallee gad deebitan 70 gizee taqaal takka sheer yoo goote nama 140 gizee takka sheer yoo goote nama 200 fo'i dhaqa kanaafu sheer ilmaan badhaadhina Oromoo kush atillee sheer godhi akka ati badhaadhina akka deeggaru nan jaalattu abibti qaalii sheer godhi maraafooti waa'ee badhaadhina irraa dubbatu deema badhaadhinni yeroo ammaa kanatti sirriitti badhaadhee jira kanaafuu sheer godha lalisee argaa kee jechuun arraba waan ta'eef ilaame naanaatu intala sikkoo mandoo attis sheer godhu arraba hin qabu ani sinii mee firee yabaaleerich ati numayyuu naan taatu gaddiin kee naan ta'u duraanillee firee yeroo kaan arsii jettee jala deemtee ijoollee gamaa gamana maarra jettee arrabsitaa ana naan ta'u sii galtee wanni akkasii gandummaan akkasii sun ana naan seentu sii galtee an nama gandummaatti amanuu miti kanaafu firee ati dhiisi koomentiin kenniniiti sirraa dabbara koomentiin kennin innaa gara wannaatitti gara yaadaatitti osoo hin deemne Dibabne dhaloota irraan kan geenye gallachuun jalli ilaalcha keetii safran qabne keessa gochi kan kubee nama malee ijoolleen badhaadhinaa sheer godhi sheer amma feesbuukaan kanneen goota kumaa tamaa ture foolii osaan gabaanee yaadachuu lubbuu qaalii nama 700 500 ijoollee badhaadhinaa sheer Yajalachoo rigicha dandii gadee figamtuu diigamuu kee hinaftu nama seeni wadaate laanne yalamuu kun hin taane galee barras lubbuun qabaatu bilisummaa irratti dhamaatu wayni kalee sabangan horiif dhomatti milikamu Kale farras lubbuun qabaatu bilisummaa irratti dhamaatu Kale farras lubbuun qabaatu bilisummaa irratti dhamaatu Yeroon sobaa sin dabalte Bofa biyyee nyaate bofa biyyee nyaate bofa biyyee nyaate bofa biyyee nyaate bofa biyyee Alah sama nada dah ni. Badhaadhina faarsuudha. Laalladha jawaala kee habiibi. Ijoolleen badhaadhina ijoollee badhaadhina asirratti ittalla. Asir nama 70 irratti waa'ee badhaadhinaa isin haasa'uu barbaaddani nama 5,000 yoo galtan isin haasa'a waa'ee badhaadhinaa. Abdii Jaalmarroo warra badhaadhina argaa seena keessaa Jaalmarroon isa tokko kanaafuu sheer godhe Abdii na badhaadhina faarsuudhaaf deema badhaadhina sirriitti irraa dubbatuudhaan deema sirriitti jaalala Abiyyi jaalala Taayyee jaalala Hangaasaan Samoona karaa keessaatiin na barreessee badhaadhinni akkanaa jee na gorse sii galtee kanaaf badhaadhina deebi'ee jechuu waan biraatii miti. Inaarina warri feesbuuka namaa cufuudhaaf jala deemtanii riippoorti gootan. Namni waan fedhe deeggaruu mirgeessaati garuu riippoorti godhu feesbuuka cufuuf hin jarjarina. Annaan badhaadhina faarsuudhaa deema Dr. Abiyyi gaarii moo badaa waan jettan gaariidhaan isiniin jedhe sii galtee. Gaarii maaliifi otoo nama ajjeesaa jira nama hidhaa jira gaarummaan kana caalee hin jiru. Sii galee
Doktor Abiy Ahmad ajjeesuun, hidhuun, dararuun, bineensa nyaachisuun ijoollee badhaadhinaa dhageeffadha. Isin faarsu jira. Kana qacaalee jira gaarummaan. Tolaaltummaan Oromoof yaadan kana qacaalee jira. Kaan achi buutee dhabamsiisu. Barabdii raggaa isaatu hin galle gammaatitti. Nam tokko yoo an badhaadhina deeggara samoona kana toora Facebook irratti badhaadhina deeggaradee hanga dhiise namoota hedduutu Facebook seenee riippoorti gochuuf sii galte waa hedduu goroggoraa ture namni Facebook. Dura hubadhu nama haga gadi bahee waa dubbatu eegi malee hin jarjarin. Namni ija qabu, namni qalbii qabu badhaadhina akkamitti deeggarame otoo nama adamsu, otoo nama ajjeesu, otoo obboleessa kee ajjeesu. Otoo obboleessa kee ajjeesu sammuutamiin badhaadhina deeggara ani jettee na amantaan. Ani badhaadhina deeggaruu sii gala. Gamada ofitti godhee of ajjeesu nama dhugaa siima. Ani qarallee isin himee jira jechuudha. Warri ammoo waa otoo nu bande ani isinuma laaluuf waan isin jettan ijoolleen girrisaan tun dhugama girri jettee girrista. Dhugama girristi moo girri jettee dhugamaa waan qabatamaa jala deemtii isin laalu. Hin girrisina. Facebook yamarraa hedduu seentan. Wala moo sadi qofa gadhiis. Sanumaa Facebook jala deemtanii riippoorti gochuuf. Anu xaaree haqimii higgeen followingii ganaa 10,000 hin galle amma 10,000 galuuf deema jechuudha. Kanaafuu hin jarjarinaa. Namni badhaadhina deeggaru nama sammuu hin qabne nama sammuun hin dalayne jechuudha. Namni hangaasaa jala deema. Hangaasaa jala deema. Taayyee jala deema. Otoo Oromoo adamsan. Otoo Oromoo hidhan. Otoo Oromoo bineensa nyaachisu. Otoo abbaa qabeenyaa Oromoodhaa saamee qullatti hambisuu deemu. Sigalte wallaalaa akka Kadir Martuu kana fa'aa garaana nyaataadhaan. Kadir Martuu an baay'ee mafaarsee baay'ee irraa dubbadhe baay'een isa jaaladha. Garuu waan inni samoon Oromoo irra gadhiisaa jiru fuula Facebook isaa irratti sigalte nama tokko hanga kabajju qabda baay'ee makabanya baay'ee majaalan obboleessi isaa Usmaayyoo Muusaa hanga irraa wareegamni Usmaayyoo Muusaa hin kafalamne wareegamni Mustafaa Arawwee Harargee keessatti miila gamaa gamanaan makiinatti hidhanii miila isaa addaan sigaltee addaan kutan haga irraa wareegamni sunuu hin kafalamne kana osoo argu weellisaa Kadir Martuu ani waa'ee weellisaa Kadir Martuu wanni kaaseef waa'ee halloo daawwee dubbatuudha waan deemuuf halloo daawwee yeroo ammaa kanatti dhukkubsattee hospitaala Rift Valley Adaamaa waan jirtuuf kanarraa dubbatu waan deemuuf Kadir Martuu otoo kan argu weellistootni Oromoo diqqarraa kaasee hanga guddaatitti otoo itti hin bu'in otoo dararaman otoo tumaman har'a isaan Oromoo jalaa harka fudhatanii badhaadhina deeggaruu mirga isaanii taa deeggaranii nama Oromoo tana kanniisa ta'ee mataa walitti qabu akka Jawaar Mohammad fa'a nama kana qeequuf deeman nama kana arraf Kadir Martuu afaan isaati waan haasa'u natti fakkaata Facebook isaa nama biraatti harkaa qaba maal jedheen gad Jawaar keessan isin faarsaa jira ka'een nuti Jawaar ka Oromoo hundaati Jawaar keessan yeroo baay'ee jedha Kadir Martuu Jawaar keessan isin faarsaa jira erga Jawaar keessan isin faarse nun faarsine nurraa dhaabbadhaa je Jawaar ka'een nuti Jawaar ka Harargeeti moo ka Arsiiti moo ka Jawaar ka Oromoo hundaati jenneetti deemna Kadir Martuu weellisaa jaalatamaaf kabajamaa si eebbisnillee rabbi bakka keetti si adeebisu bakka kalee quuqama Oromoodhaa qabdu sanitti rabbi si aafiduu siin jennee si eebbisnee jirra jechuudha rabbi sammuu ta'e sammuu akkatti ufiin deemtaa nama biraatti si oofa sammuu follaalti sana rabbi si haa qajeelchuu jennee yeroo baay'ee rabbiin si fudhataa turre jiddee jirte jechuudha maaliif du'a Usmaayyoo Muusaadhaa dararama mana hidhaatitti ni dararamaa ture san hin agarree dararama jaarraa abbaa gadaa hin agarree akka Harargeetitti yoo deemneme Harargee ati goyyoomsuudhaaf uummata Harargeedha yeroo baay'ee nama harka irra qabna haga tokko harka irra qabna yoo didee ammoo daangaa tare dirqama haqa Oromoo waan taateef irraa dubbatuun dirqama jechuudha jaarraa abbaa gadaa qabsoon jaarraa abbaa gadaa akka galma geettetti elema qulxuu akka hin dararaminiitti abdi qopheen akka hin dararaminiitti Mustafaa Arawwee akka hin ajjeefaminiitti Usmaayyoo Muusaa akka hin hidhaminiitti haasaa yeroo haasoitu Oromoon daangaa hin qabdu nama hin qabdu kanniisa mootii hin qabne taate Oromoon bara dheeraa waggaa 150 kan kanniisa mootii hin qabne siin jee bar yaa Kadir Martuu dhagayi halloo daawwee irraa fudhadhu fakkeenya yoo barbaaddu ta'e halloo daawwee hangafateeti Saaliyaa Saamii hangafateeti gaafa ati Adnaan fa'aa soquu deemtu afaan keetiin dubbatte waan beeku ani daa'ima waggaa 12 tureet hangafoota weellistoota Oromoodhaa irraa fudhadhu warra akka halloo daawwee fa'a warra akka Adam Haaruun fa'a
warra akka Kadir Sayid fa'aa irraa fudhadhu goyyoomsuun deemin ummata Harargeedha. Si galte ummata Harargeedha goyyoomsuu itti tanaan ummanni Harargeedha waan sirraa fudhatu miti jechuudha. Yeroo baay'ee Harargee maqaa dhayattee qabsaa'ota Harargee maqaa dhayattee akka Oromoon tuni Oromoon biroo hayyoonni Oromoodhaa Harargee miidhuu deemanitti si galte dhiiftee waa'ee waraana bilisummaa Oromoodhaa woboo jettu sanillee gattee jirta. Amma gara dhaaba badhaadhinaatitti deebitee jirta. Ummanni Oromoo osoo dararamu osoo ajjeefamu hayxa Oromoo osoo hin bahin osoo saamamanu waa'ee Oromoodhaa dhiiftee qeequmsa mootii Oromoodhaa kasilaa mataa walitti qabee Oromootan hoogganu qeequtti gadi teette jechuudha. Oromoo waggaa 150 hooggansa dhabdeet rakkatteet nama isii hoogganu dhabdeet jechuudha. Amma booda hin jiru. Jala sararee sirriitti meera Jawaar Mohaammed jechuudha. Hin jiru haga feetan iyyitanis hooggana ni qabdi jechuudha. Hanga lubbuun isaa addunyaarraa kanarraa baatutti hooggansa Oromoon dhibbaan dhibba qabdi. Si galte dhaabbilee siyaasa kamuu jalayyuu hin deemu. An suuraan irraa argitu jaalmarroon irraa argitu. Dhaaba kamuu jala hin jiru. Dhaaba kamuyyuu jala deemutti hin jiru. Qeerroo Oromoo waliin Jawaar waliin ol ka'uudha malee namni kamuu dhaaba Oromoo takka jala hin deemu. Dhaaba Oromoo takka jala. Dhaaba Oromoo takka jala namni deemu hin jiru. Si galte namni Oromoon jala hiriiruu taa'u Jawaar. Atammoo kanniisa mootii hin qabne Oromoo godha jettee yoo kan deemtan taate kanniisa mootii hin qabne kanniisi mootii hin qabne na jajamu addumaan hafe jechuun battaname yoo kanniisa mootii hin qabne Oromoo goone jettan hin dandamu hanga lubbuun Jawaar addunyaa kanarra jirtutti eenyummaan gosa kamirraayyuu ganda kamirraayyuu akka isaaf wareegaman akka inni illee Oromoo tana mataa walitti kana ragaa qabatamaadha waan inni hojjete ifaajeen isaa irra geette Dr. Abiy Ahmed bishaan obaase ifaajeen isaa fuulduratti illee nima baate ifaajeen qeerroon kaleessa wareegamtoota warreen harkaa fi miilatti muraman warreen shibaatti ta'an warri kiraanchiin deeman warri sigalee sirra irratti deebi'an qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoodhaa hayxi isaanii sun bahuudhaa deemtu. Kanaafuu kana bira taree abbootii qabeenya Oromoodhaan laamsheessuuf Oromoo ajjeesuuf obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa miskiinaa abbaa haqaa abbaa amantii kan jenne abbaa amantii hundaa gargaaraa Oromoo kana miila cabsuudhaaf si galte akka Oromoon nama takkatti hin hirkanne kaleessa eenyutu isin wallaanaa ture walistoota Oromoo mataa mataan Alii Birraa Halloo Daawwee Nuhoo Goobanaa Dabalaa Damee walistoota Oromoo takkaa lamaa miti jechuudha Dinquu Dayyaasaa itti gargaarsa godhiniif hin jiran isaan kanniin keessa kana hunda keessaa si galte kana laamsheessuudha deeme jechuudha qabsoo nabii ija kabiin badhaadhina ittiin halkanii guyyaa osoo ija qabnu kana isin waliin haa iyyiluuf immoo badhaadhina jenne maali rakkoon teessa ani ka rakkoon naa galuu dide akka weellisaa akka dirmartuu kana fa'a otoo ijaan argu akka naman argine ka ta'ee jiraatu otoo argu otoo nyaatu otoo dhugu otoo obboleessi isaa biraa wareegamu namni biraatiif inni garagara jechuudha si galte otoo mootummaan kun akkatti abbootii qabeenya Oromoodhaa kana qofa arge jechuudha meeqatu jira bar warri miidiyaa ofii isaaniitiin banataniitiin Oromoo fi biyya tanarratti halkanii guyyaa dalagan jechuudha yoo mootummaa kana jiisaallee ta'e namni mootummaa kana jiisuu deemu Dinquu Dayyaasaati miti jechuudha dhugaa dubbatudha. Dinquu Dayyaasaa abbaa hiyyeessaa abbaa qonnaan bulaa abbaa daldalaa abbaa barataa barattoota meeqatu isa si galtee fi sabiilii baratee achi keessaa bahu jira jechuudha mallaqa takkaan ala barataan abbaa hin qabne haadha hin qabne barataan abbaa fi haadha hin qabne Dinquu Dayyaasaa biratti kolleejjii Rift Valley nama meeqatu baratee achi keessaa bahu yuunivarsiitii san keessatti kun ragaa Oromoon hundinuu beeku jechuudha. Kanaafuu akka kolleejjii Open 2020 titti mootummaa wayyaaneedhaa laamsheessetti mootummaan Dr. Abiy illee laamsheessuudha deeme jechuudha. Abbootii qabeenyaa Oromoodhaa cabsee harka Oromoodhaa marachiiseetiin nafxanyaa jalatti galchuudhaaf warra deemu jechuudha isaan kana keessaa tokko. Kanaafuu isin ija kamiin gargaarsa inni Oromoof godhe kamiin mootummaa kana faarsita inde ummata Oromootiin iti mootummaa kana addunyaa nu qeequ jirti bira tarte wareegamni kaleessa Oromoon itti kafalte hin jiru siidaa takka abbaa kiyya narraa wareegame siidaa takka mana kiyya keessatti dhaabbadhee itti hin dandeet nagayaan bahee galee itti hin dandeet namni qadamsu jiran
maqaa waraana bilisummaa oromootiin dullattii mana qabanii tawaan beene ta ilkaan hin qabne mana qabanii waraana qallabda gaaratti kan jedhaniin jechuudha. Kanaafuu warri weellistoota illee warri kalee har'aan tana lafaa dhuftanii Oromoo gantaniitiin qoonqoo teessanitti deebitan mallaqaa fi konkolaataa lafaa fi lafa abbaan kee irraa wareegame ganaa Oromoo gurgurtee lafa san lafa abbaa keetii argatuudhaa warri deemtan jechuudha. Warri akkasitti deemtan weellistoota Oromoo kan akka Nuhoo Goobanaa fa'a otoo Oromoo fi warra qabritti galaa jiru jechuudha. Warra akka Alii Birraa fa'a otoo Oromoo tanaaf lallaban hanga har'aatti hiyyummaadhaan addunyaa tanarraa godaanuudhaaf ta'an. Isin ammoo makiinaadha akka Haacaaluu fa'aa irraa dubbattan akka Caalaa Bultumee fa'aa irraa dubbattan. Warra akkatti otoo ijaallaalan Oromoo gurgureetiniin dantaa ofii dura aanseetiniin deemaa jiru jechuudha. Kana kijibaa miti waan argaa jirtan waan argaa jiran jechuudha. Waan argaa jirru akkamitti waakkatta. Ani barbaadu Haacaaluun Tuulamaa haa ta'u yoo barbaade Maccaa haa ta'u yoo barbaade Afran Qalloo haa ta'u yoo barbaade Sikkoo Mandoo haa ta'u ani dantaa irraa hin qabu jechuudha. Garuu dantaa Oromoo jallisuu irratti Oromoo jallisaa akka jiran kun ragaa qabatamaadha jechuudha. Akka Oromoo gurguru jiran. Kanaafuu kanniisa mootii hin qabne gootanii Oromoo facaasuudhaaf warri deemtan yoo jiraattan isiniin milkaa'u. Kanniisni mootii erga argatte waggaa 10 oliif deemte jechuudha. Oromoon kanniisa mootii qabu kataate waggaa 10 oli. Akka Jawaar Mohammad gara toora miidiyaatitti dhufeen hooggansa argattee Oromoon gara takkatti cabde jechuudha. Kakara Tuulamaa fi Maccaa waliin bahe. Afran Qalloo fi Sikkoo Mandoo waliin bahe. Kigalte ilmaan Oromoodhaa gargaratti facaate mataa walitti rare har'allee balleessitaniitiin Oromoo cabsuudha deemtan isiniin milkaa'u jechuudha. Weellistoota Oromoo kanuma isiniidha. Fakkeenya Oromoo weellistoota Oromoo rakkataa turte. Gaafa birrii takkaan kaassenni Oromoodhaa bahu. Gaafa birrii 11 kaassenni Oromoodhaa bahu jechuudha. Gaafa sannu dhalanne addunyaa kanarra iyyuu hin jiru. Warra sadarkaa san keessa taree as gahee jechuudha Oromoon weellistoonni Oromoodhaa. Isaanirraa fakkeenya fudhadhaa. Warri har'a lafaa fi mallaqaaf Oromoo gurgurtan. Si galte gadi bahee toora kakaleessa Oromoon qabsaayaa kiyya weellisaa kiyya daandiirra na'oo fedhee isa duuka deemu wanni inni dubbatu waan Oromoo tana si galtee Oromoo tana mataa cabsu waan mootummaa kana faarsu jechuudha wanti jarri gadi baanii dubbatu. Kun kasilaayyuu achumaanuu cal jedhe calaa jedhu haa taa'u rakkoo hin qabu afaan qabate warri gadi bahee dubbatu akka Caalaa Bultumeedhaa kuni akka Nuhoo Goobanaa kana fa'aa eessa keettan. Warra guyyaa takka hin dabrini guyyaa takka ilmaan kiyya guddifadhee guyyaa takka yaadin Oromoo guddisaa malee abbaa garaa taatanii jaartii gaarii seeraan isinitti engadduma kana Caalaa Bultumee ka namni sponsor irraa ta'ee sargii isaa jalarraa hanga gubbaatitti haruusa isaa daggaseef dinquu dayyaa isaate jechuudha. Mee laala rabbiidha Oromoo tan mee Oromoo laali dinquu dayyaas Caalaa Bultumeedha sponsora ta'ee sargii isaa hin goone yoo jette as bahi nutti dubbadhu. Inni ammoo maal jedhe mootummaa kana faarsaa jira Caalaa Bultumee. Mootummaan kun ammoo shira guddaa obbo Dinquu Dayyaasaa irratti xaxeetiniin Dinquu Dayyaasaa sooressa Oromoodhaa kana hiyyoomsuudha deeme jechuudha. Mee laalme mee Oromoo tan akka walirratti hojjettu laal. Dinquu Dayyaasaa nama kaleessa Caalaa Bultumeedhaaf weellistoota Oromoo baay'eedhaaf sii galtee waadaa isaanii guutee ispoonsara irraa ta'ee warra akka Galaanaa Gaaromsaa fa'a laali jala deemiti mee ispoonsara eenyutu irraa ta'e Galaanaa Gaaromsaa ispoonsara Dinquu Dayyaasaa irraan taane yoo naan jette laali jala deemi. Caalaa Bultumee ispoonsara irraa ta'uu biraa bira kutee namni itti fuudhe namni haaruusa san akka midhaagutti seeraan itti fuudhe Dinquu Dayyaasaati. Har'a immoo namni shira irratti xaxaa jiru mootummaadha. Jarri ammoo asiin mootummaa kana faarsan jechuudha. Hangana Oromoon walirratti hojjeta. Hangana Oromoon wal miidha. Hangana Oromoon diina walitti ta'e jechuudha. Kanaafuu wanti weellistoota Oromooti dhaamnu kan kaleessa tareerraa fakkeenya fudhaa. Kan wareegamerraa. Usmaayyoo Muusaa irra saartuun guddatte hanga biraa kana geesse. Kaleessa isii tana guddifadhan jenne. Otoo Oromoo tanaaf dhamaa addunyaarraa godaan. Kadiir Martuu yoo taate Ameerikaa taa'ee jiruu fi uffataa jira. Ilma meeqan qabu jedhee bara meeqan nu sobee. Ilman qabu ilman dhalle. Oromoof kola'e. Akka Alii Birraatitti nuun jechaa ture. Ilma isa ga'u qaba jechuudha warraan ta'a.
har'allee kana guutuu dhiisee Oromoo irratti hojjetuu dhiisaa hin jiru jechuudha. Dhugaa yoo ka dubbanu ta'e ka soba hin qabne nu goyyoomsee jira Kadir Martuu. Nu dhiisaa hin jiru. Nuyi miti ka dubbate viidiyoo san isinitti gabbaafne jechuudha. Viidiyoon sun ni jira. Ani miidhamee jira. Oromoof tumamee jira. Oromoof cabee jira. Oromoof kola'ee jira. Ilma dhaluu hin danda'u namni jedhe Kadir Martuu jechuudha. Afaan isaarraa sira waan nu dubbannee miti kun. Namni kun Arafaat illee argamee abbaa kiyya jedhee inni illee abbaa ilma kiyya kan jedheen mucaa waggaa 10 nuyi miti jechuudha. Waanuma inni dhalee lafa kaayate nuyi miti. Dhugaa tana jibbite Oromoon. Dhugaa hadhooytullee hin fudhattu namoonni tokko tokko. Ani diqaalaa Oromoo ta'anii Oromoo qulqulluu takkatti dhugaa jibbaa irraan beeku jechuudha. Kanaafuu bara hedduu itti goyyoomne. Silaa isaan kun fakkeenya ta'anii obboleessa Usmaayyoo Muusaati Usmaayyoo Muusaa irraa fakkeenya fudhata jechuudha. Obboleessa Halloo Daawweeti Halloo Daawwee irraa fakkeenya fudhata jechuudha. Halloo Daawwee jireenya isii keessatti Oromoof jiraataa turte malee lubbuu isiitiif jiraataa hin turre. Nuwo Goobanaa Oromoof jiraataa ture malee lubbuu tiyya baasadha jedhee jiraataa hin turre jechuudha. Guyyaa takka lubbuu tiyya baafadha jedhee weellisoo Nuwo Goobanaa takkaa jiraatee hin beeku. Kana waan ragaalleen seenaalleen galmeessee fi lafa kaa'u jechuun ilmaan Oromoodhaati. Gantoonni warra hardhammoo lafaa dhufan warri malleen itti birqiidha warri malleen itti qaalawee jechuudha. Isaan kunniin warri Oromoo miliyoona 50 mallaqaan gurgurataniitiin lafa ta'an makiinaa bareedaan deeman akkatti seenaan tun isaaniif naftu. Akkatti hafuun deemtu. Tana keessaa hima baati. Qabsoon kaleessa Oromoon gootin hima baati. Weellisaalleen duubaani dhufa isaan kana ka caalu jechuudha. Isaan kana ka caalu duuba isaaniitti ol ba'u jira weellisaan. Shira xaxuu dhiisee Kadir Martuu. Shira xaxuu dhiisee dursituu Ahmadiin ta'ettu ajooytu baafadhu wasak. Nagayaan deemi karaa nagayaa dantaa Oromoo iyyuu jirra malee dantaa kennaa miti. Mallaqa naa ergisiin jechaa hin jiru sii galte. Shira namni taa'eetiin hin badhee taa'ee xaxuuf isinitti dubbatu jira. As jalaaf arrabaaf as jala deemuu hin deema. Baafadhu rafi deemi ofirraa hirriba kee. Rafi. Kanaafuu shira Oromoon xaxu walirratti xaxu tuuti ajaa'iba malee waan biraatii miti jechuudha. Argitan caalaa bultumee waan inni dubbata. Anaa miti kan dubbata. Isumallee gaafadhu dawwaliiti. Gaafa haruuza keetii eenyutu sponsor sii ta'ee dhiini. Kaarra shirri irratti dalagamaa jiru. Abbaa qabeenyaa kana buqqisuuf ka deemu eenyu jedhiiti gaafadhu. Isaanuma jechuun warri mootummaa waliin dalagaa jiru. Warri dinquu dayyaas irratti illee shira dalagaa jiru isaanuma kana jechuudha. Kanaafuu wanti Oromoo baasu rakkoo abbaa qabeenyaa keetitti dhuftellee situ dhorkata. Dararaa ilmaan keetitti dhuftellee Oromoo walumaa galee hooggana isaa ka qabu waliin deemeetiin shira kana ofirraa buqqise jechuudha. Dinquu dayyaasallee harka Oromoo jirti malee harka mootummaa gabroonsaadhaan jirtu. Si galte? Waa'een obbo Dinquu dayyaasaadhaa harka mootummaadhaan jirtu. Mootummaan mana murtii geessee waan fedhe godhee itti murteessuu qofa mootummaa waan fedhe manni murtii ka mootummaati. Manni murtii federaalaa ta'e mana murtii caffee Oromiyaa ta'e mana murtii godinaa ta'e hundinuu harka mootummaa keessa jira. Namni Dinquu Dayyaas baraaruu danda'u Oromoodha. Oromoof Oromiyaa qofa jechuudha. Abbaan qabeenyaa kun na gargaaree jira. Abbaan qabeenyaa kun naaf ta'ee jira. An abbaa qabeenyaa ka biroo qaba. Abbaan qabeenyaa na gargaaru yoo na boodatti eenyu kana bira dhaabbatu jettee ka Oromoon laallatuu qabdu. Ka Oromoon afoo dhaabbatuu qabdu. Malee mootummaan namicha kanarraa gadi bu'a jettee yoo kan teettu ta'e manni murtiis ka isaati. Warri adamsuus ka isaati. Warri amma soodaree ashagallee soodaree akkan banamne baatii lama kunoo fixee jira. Akkan banamne godhallee mootummaadha jechuudha qaama mootummaati. Wanni qonnaan bulaa naannoo sanii sababataniif hin jiru. Qonnaan bulaa naannoo sanii si galte shira mootummaan itti kenne oofu jira malee wanti qonnaan bulaa naannoo sanii irraa fudhatame hin jiru. Isin ammoo Oromoof Oromiyaan yoo abbaan qabeenyaa kun kiyya yoo abbaan qabeenyaa kun malleen isaa natti baheera na gargaaree jira. Naaf dhaabbatee jira isa malee hin qabu. Si galte ka diinallee narraa cabsu
kanaafillee yaadu kana gargaaru isa jettee ka yaaddu ta'e aboo dhaabbadhu hiriira bahiif baay'ee madhume qarallee Oromoo baay'ee matu miidhame abbaa qabeenyaa kana saamanii miliyoona 100 irratti baasu jechuun soodaree cufuu jechuun kaapitaalli dinquu dayyaasaa zeerootti deebite jechuu sii galte kanaafu abbaan qabeenyaa Oromoo ni qabattee beeytu ka biraan beeynu ka biraan beey ka biraa ka beeynu takka hin jiru ka miskiina gargaaraa jiru ka dhukkubsataa gargaaraa jiru ka daldalaa gargaaraa jiru ka qote bulaa gargaaraa jiru ka weellistoota Oromoodhaan mataa ol qabee sadarkaa kanarraan ga'e obbo Dinquu Dayyaasaadhaati. Kanammoo mootummaa dura dhaabbatuun uummata Oromoo qabdi malee mootummaa kanattu na gargaara mootummaa kanattu Dinquu Dayyaas waan shira irra kaa'e kana irraa kaasa taayee dandaafaa shira kana irraa kaafti jettanii yoo ka'ee danda'e abbaan qabeenyaa kun bara dhiyoo keessatti akka kolleejjii Open 2020 bara wayyaanee keessatti barattoonni isaa akka hin eebbifamne erga eebbifaman ammoo hojjetoota mootummaa keessa akka hojii mootummaa irraan qacaramne godhanii yuunivarsiitiin Open 2020 kolleejjiin akka cufamu kan godhe mootummaa wayyaaneedhaati jechuudha. Shirri gara adda addaatiin deema. Barattoota achirraa eebbifamanii bahan akka hojii hin qacaramne gochuunu kisaaraa yuunivarsiitii saniif fidaa yookiin kolleejjii saniif fida jechuudha. Waggaa lama keessatti waggaa lama maal waggaa tokko keessatti barattoota yuunivarsiitii Rift Valley irraa eebbifamanii bayan yoo kan qacare ta'e mootummaan barattoonni achitti hin baratan deebi'anii jechuudha. Achitti hin baratan karaa fagoon deemin barattootuma achitti barattee yaaterraa qacaruu dhiisa mootummaan. Ati ka barattuuf hojii mootummaa argatuuf biyya bulchuuf ka barattuuf yoo mootummaan dookumentarii kee ilaalee waraqaa ragaa kee ilaalee Rift Valley yuunivarsiitii Rift Valley ta'uu kee ilaalee yoo mootummaan hojii hin qacarre hojiirraa si aree wanti kolleejjii saniif barattuuf hin jiru wanti yuunivarsiitii saniif barattuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu mootummaan shira garaagaraatiin godha akkatti cufe yuunivarsiitii kolleejjii 2020 Open akkatti cufe jechuudha. Ta obbo Gumaddiin si galte Gumaddiin gaafa kaayyoo kana kaayyatee lafaa ka'u gaafa kaayyoo kana kaayyatee lafaa ol jedhu si galte gaafa kaayyoo kana bu'uureffatu kolleejjii miti yuunivarsiitii godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti yuunivarsiitii bu'uura dhagaa gadi dhaabee ijaarsaan godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti waliin ga'ee Oromoo barsiisa kan jedhu lafa kaayyate Gumaddiin jechuudha. Abbaan 2020 Open kolleejjiidha. Kana dhageenyaan mootummaa wayyaaneedha akka Oromoon baratteetiin biyya bulchitu waan hin barbaanneef akka Oromoon hojjetteetiin keessaa baatu waan hin barbaanne tarkaanfii irra fudhate barattoonni Open 2020 kolleejjiitti baratan akka hojii hin arganne hojii barsiisummaa ta'e hojii mootummaa keessa ta'e waanuma ta'e irratti haa ta'u hin dhoogganii jechuudha. Kolleejjiin sun ni kassarte ni dhaabbatte ni cufamte jechuudha. Kanaafuu sadarkaan Dinquu Dayyaasaa illee tanumaaf deemte jechuudha. Tabiraatii miti. Sadarkaan obbo Dinquu Dayyaasaa illee tanumaaf deemti tabiroo hin jirtu. Shira kana uummanni Oromoodhaa afoo dhaabbatee obbo Dinquu Dayyaasaa waliin maal Oromoof hojjetee gargaarsa Oromoodhaaf yoo hin godhin dhiisa hin gargaarina. Yoo inni Oromoo hin gargaarre yoo inni Oromoo ka jibbu ta'e yoo inni Oromootti diina ka ta'u ta'e yoo inni Oromoo irratti hojjete ta'e hin gargaarina. Yoo ka Oromoof hojjetu ta'e immoo namni isa gargaaruu danda'u Oromoo qofa mootummaan isa gargaarettanii shira kana irraa kaasettanii wanni eeydaniif takka hin jiru jechuudha. Sigalte dhimmi ittaanu halloo daawweedhaa hanga dandeettanitti weellistoota Oromoo taate Oromoo guutuu taate isaan hundinuu gargaara. Weellistuun tun Oromoof jiraatte malee takkaa rakkootii bayaa ilmaan kiyya guddifadhaa nan jiraadhaa akka amma weellistoota ammaa kanatti makiinaa godhadhee bareedeetiniin uffadheetiniin deemaa weellistoonni duraanii waan akkasii akka hin qabne isin guutuu ni beektan jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaan tanatti dhukkubsattee waan jirtuuf isin guutuu akka gargaartan. Oromoonni addunyaa kanarra facaatanii jirtan guutuun keessanuu akka gargaartan. Otoo isin gurgurtee Haacaaluu caala isin gurguruu dandeetti. Otoo isin gurgurtee Jaamboo caala isin gurguruu dandeetti. Otoo isin gurgurtee Kadir caala isin gurguruu dandeetti. Otoo Oromoo gurgurattee eenyummaa caala gurguruu dandeetti. Otoo Oromoo gurgurattee Taayyee Dandaafaa caala gurguruu dandeetti. Otoo Oromoo gurgurattee Hangaasaa caala gurguruu dandeetti. Si galte? Otoo Oromoo gurgurtee Hangaasaa caala bar
hangaasaa fi halloo daawwee walitti hin dhufanii bar. Kanaafuu kana guutuu lafatti dhiistee Oromootu naaf caala. Isaan kana qabeenya kiyya, isaan kana mallaqa kiyya jettee isiniif dhaabbachaa turte jechuudha halloo daawwee. Kanaafuu gargaaraa bakka jirtanitti. Hadaraa isinitti haa ta'u halloo daawweedhaallee gargaara. Weellistoota Oromoo warra mallaqa hin barbaanne Oromoof Oromiyaa qofa warra barbaadan guutuu addunyaa irra warri jirtan guutuun keessanii keessatti ilaalaati. Weellistoota akkanaa kana gargaara. Warra abbaa garaa rabbi isaan haa qajeelchu, rabbi isaan karatti haa deebisu. Warra dhama'ee warra Oromoo tana qabeenya ofii ilaalchisee dantaa ofii caalchiseetiniin Oromoo tana gurgurate rabbi isaan haa qajeelchu.